an wallahi dhugaa rabbiititti tokkoffaa baaleen keessatti nama akkasii hin agarre. Oromoon fakkaatu ijoollee baaletii miti. Mee ijoollee ma baale tafuulli jaraa tuqaa fakkaatu. Tuqaan beeytanii tuqaa lafa keessan ol bayeetiniin citii jala midhaan nyaatu tokko. Andi sau dhalataa baalee ta'ee akka Oromootitti miti. Akka ijoollee baaletitti nama tokko kashee kaaroobe fakkaatu as fida. Namuma tokko tuqaa fakkaata. Banii aadamiin fakkaatu kun. Banima aadamiin fakkaatu. Nama uumaa rabbiitiin nama arrabsee rabbinan godhini rabbii kiyya sodaafi malee banii wallahi anta ana rabbii jecha biloo kuna godhi rakkoon qabu biloo kuna goote na godhuu baatte ashattanyim ay bardanyim garuu rabbii jecha biloo kuna goone ani waan namni keessannaatti haasa'ellee hin baasu hin jaaladhu malee osoo gaafate rabbii jecha biloo si godhe san lakki sheek rabbi jecha biloo kuna goone kunoo kanaafi siin jedhe ati amanullee baattu evidensi qaba jechuu sheek ma bilooki koo kana gootan osoma jennu bar sheeka bilooki kana gootan amma isin hotel skylight jirtaniyyu bilook kana gootan bar geemii beeksisana hojjettanit ustaaz Muhammad Bayaani wajji geemin ustaaz Muhammad Bayaan harama jedhet isin hallalchitanii keessannatti dhuftanii beeksisallee si hojjedhe geemii keellee Muhammad Bayaan faanti harama jennaan an halaala jedhe waan kiyya naa kafalii jennaan waan beeksisa akkuma dengadda ana Muhammad Nuur beeksisa kuma 500 wal dhabne beeksisa na beeksisa irratti gatii wal dhabneetiniin follow narraa deeffatte malee yoon bilook na goote soba dhaqi inboxii kee ilaali wushaa wallahi akkana rabbi addunyaa akiraa naa hongeessu follow saniif narraa deeffate dhugaa narraa deeffate beeksisa naa beeksisee fi geemii naa hallalche irratti gatii walii galuu dinne humna kiyyaa ol natti qabate jechuudha. Maanan ayaatota kana feemasiif warra biizinasaatiin gala. Gatii inni beeksisa naa hojjetee fi geemii halaala goree sababa kiyya Muhammad Bayaanin hadiisa daliila da'iifa fi kaan walitti fidan gatii wal baasuu dide isinii galee. Kanaa miti soba hojjettani akkana isin garsiisuu danda'a jechuudha. Isin garsiisuu danda'a. Silkii bira biraan qabu asirra yookaan immoo tiktookii ni adaba. Keessaa ishee kanuu qannasaa kaa anuu haganan arganne lakki hagana malee naan baasuu kana yoo an soba sirra kaa'e kuno ani ati inboxii kiyyaaf keechee godhi waan walii barreessine ilaali na saaxili jechuu angassi fida isi ka miseejii waasaappii ka tiktookii keessatti kun kanarratti ka foola walirraa kaafan gatii walii galuu dadhabne isin qallabuu dadhabeeti qallaba takka sheekaa roobee itti fuunet namaan qixxeessinet san qofa dhoobsisaa obboleessa keenya jennet kuma jahaatama dhoobsifne san bira tari 15 tokkoof soodara ispoonsara sirraan taane abboon